Hordoftoota keenya kabajamoo hordoftoota chaanaala Nuuraddiin TVdha. Gaafilee shaakalliidha gaafii soddomta kan geessu jechuudha. Gaafii kana dubbistanii deebisa waan tahuu irratti guutaa deemtanii gaafii shaakalliiti jechuudha. Gaafii kana haga 304 takka kan deemtu jechuudha waan ta'eefi deebisaan isii xumura irratti deebisaa kan inni isiniif waan ta'eef jecha dursa أنا تونتاني آتي أوفي خيتي شاغل تي دي بسا مال تو دندوان جامورتي يو كان أوف شاغل شفتو تاتي سيغاري تها هناف هجد دان سننجا غافلين أمف دياتي يرتو غافي صدومي غافي خانا كليك إرى غوتي ستوب غوتيت غافي خانا هجدتني قرماتاف لكتي سنگر غارجة چودا خناف غافي وان تكو يرو دبستاني تنجتن قاتني يو خا غافي سن هجتو تاتي قرماتاف لكتي في كوبايسيتي جاما جيجو خنافو أكيد هجتو أكمي ستوب غوتيت غافي خي irratti shaakala deebisaan si maal ta'uu danda'a kan jiru jechuudha shaakala akkasitti deemtanii hordoftoota kiyya gaafii haga gaafii 300 takka gaafiin kuni ammaaf hanga gaafii 30 takka kan nama isinii qabadhee jiru gaafii kana deebisaa isaa xumura irratti kana ta'a jettanii koomentii jalatti naa barreessaa deebisaa isa sirrii ta'anis isiniifin gallakisa wal cinaa qabdaniiti دقوم فتنجت شدا أقصد تيجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.